Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa fi kibba bahaa Oromiyaatti tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen injifannoo galmeessuu beeksise. Godina Arsii Aanaa Shirkaa keessatti yakki ajjeechaa fi yakki namoomaa biroo jiraattota irratti humnoota mootummaan raawwatamaa jiraachuu jiraattonni himan. Godina Baalee Aanaa Laga Hidhaa keessatti rakkoo dhabamuu bishaan dhugaatiin jireenyi namaa fi beelladootaa haala yaaddessaarra gahuun gabaafame. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kunneen hangafoota oduuti. Harri Gurraandhala 21 bara 2026. Toor chaanaalii keenya Ayyaantuu Miidiyaa laayik sheer sabskraayib tolchaatii hanga xumura oduu keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon zoonii giddugala Oromiyaa godina Shawaa Lixaa Ona Jalduu ganda Siifoo Osolee magaalaa Osoleetti Gurraandhala 20 bara 2026 tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen injifannoo guddaa galmeessuu isaa beeksiseera. Akka odeeffannoon qondaalota qabsoo bilisummaa Oromoo zoonichaa irraa argametti tarkaanfiin kun karoorfamee qindoominaan kan raawwatame yoo ta'u humna diinaa irratti miidhaa cimaa geessiseera. Tarkaanfii kanaan loltoonni diinaa 23 battalatti ajjeeffamuu fi kanneen madaa'an salphaa fi cimaan walitti hidhamuun loltoota 13 ta'uun isaanii ibsame. Tarkaanfii kana keessatti meeshaaleen waraanaa hedduunis hiikame. Qawween Akaamaa 18 hidhannoo guutuu waliin harka waboo seenuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasifamuun beekameera. Maddi odeeffannoo kun akka ibsutti tarkaanfiin fudhatame kun sochii diinaa keessatti rifaasisa guddaa uumuun isaa ibsame. Akkasumas humni diinaa naannicha keessatti sossoo'uuf yaalii godhaa ture hedduu laaffateera. Jiraattonni naannichaa miidhaa hamaa irraa baraaramuun isaanii himame. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii kana uummata Oromoo naannoo sanaa tikfachuuf fudhate jedhee ibseera. Haaluma wal fakkaatuun zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Ona Heeban ganda Ambaa goda sadeen bakka addaa Mi'eessaa jedhamutti waboon tarkaanfii biraa diina irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessuu isaa ifoomseera. Tarkaanfii kana keessatti loltoonni diinaa 48 ajjeeffamuun isaanii ibsame. Kanneen madaa'an ammoo 23 ta'uun himameera. Akkasumas kanneen achi bu'anii badanii fi lakkoofsi isaanii hin beekamne hedduun jiraachuu maddeen odeeffannoo ni agarsiisu. Dabalataanis loltoonni diinaa 12 ta'an fayyaa isaaniitti booji'amanii mirgi booji'amaa eegamee fi harka waboo jiraachuun isaanii beekameera. Booji'amtoonni kunneen seera waraanaa idil addunyaa fi mirgi namoomaa isaanii guutuun kabajamee kunuunfamaa akka jiran ibsame. Kunis waboon sirna qabsoo isaa keessatti naamusa waraanaa fi kabaja mirga namoomaa akka eegaa jiru kan mul'isu ta'uu addeessa. Waraanni bilisummaa Oromoo dhaamsa isaa keessatti tarkaanfileen kunneen humna diinaa irratti dhiibbaa guddaa uumuun cinaatti mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif abdii fi hamilee guddaa horachuu isaanii ibsaniiru. Qabsoon bilisummaa Oromoo hanga kaayyoon galma gahutti jechuun dubbatan. Kunis hanga bilisummaa fi mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo ceesisuu gahutti kan itti fufu ta'uu dhaamsa isaanii dabarsanii uummanni Oromoo bakka jiru hunda irraa deeggarsa qabsoo bilisummaa kanaaf taasisu akka cimsu waamicha dhiyeessaniiru. Injifannooleen galmaa jiran kun tokkummaa fi qindoomina humna isaa kan mul'isan ta'uun ifoome. Fuuldurattis tarkaanfileen mootummaa irratti fudhataman itti fufuun injifannoon humnoota bilisummaa uummata Oromoof ni mirkanaa'a jechuun ibsa isaaniin hubannoo laataniiru. Godina Arsii Aanaa Shirkaa keessatti yakki ajjeechaa fi yakki namoomaa biroo jiraattota irratti humnoota mootummaan raawwatamaa jiraachuu jiraattonni himan. Dargaggeessi maqaan isaa Umar Cirroo Kadir jedhamu rasaasa humnoota mootummaan ajjeeffamuun isaa ibsame. Akka odeeffannoo argametti erga ajjeechan sun raawwatame booda maatiin dargaggeessa kanaa reeffa ilma isaanii akka fudhatan yoo barbaadan jalqaba gatii rasaasaa akka kaffalan itti himame. Kun immoo seeraa fi aadaa Oromoos ta'e safuu namaa keessatti kan hin baramne gocha gara jabinaa fi nama salphisu ta'ee uummata biratti balaaleffannaa guddaa kaasaa jira. Abbaan Umar yeroo sanatti maallaqa harkaa hin qabu ture. Ilmi isaa ajjeeffamee lafa ciisutti arguudhaan utuu garaan isaa gubachaa jiru reeffa fudhachuuf jecha liqii barbaaduuf ollaa fi fira naannoo sanaarra naanna'aa oolutu himama. Garuu maallaqa barbaachisu walitti qabachuu waan hin dandeenyeef tokko bulee barii ganamaan firoota waliin reeffa ilma isaanii fudhachuuf deebi'anii yeroo dhaqan wanti isaan argan waan gaddisiisaa laphee namaa cabsu ture. Reeffi Umar eegumsa malee achi tursiifamee bineensota bosonaan nyaatamuun qaama isaa muraasa qofa akka argatan kan himan maatiin kun sirni mootummaa PP akkaan gara jabeessa ta'uu isaa dubbatu. Gochaan fokkisaan kun gadda maatii irratti gadda dabaluu qofa osoo hin taane hawaasa bal'aa keessatti dallansuu guddaa uumeera. Uummanni Oromoo naannoo sanaa bal'inaan gaaffii guddaa kaasaniin ilmi namaa rasaasaan ajjeeffamee reeffi isaa maallaqa rasaasatiin gurgurama. Hammamitti lafti kun gocha akkasii obsiti? Safuun namaa hoo eessa gahe jedhanii gaafachaa jiru.
Hayyoonni seeraa fi namoomaa gochi akkasii mirga namoomaa irratti sarbama cimaa ta'uu ibsanii namni ajjeeffame maatii isaatiin awwaalamuu fi kabajaan sirna awwaalchaa raawwachuun mirga bu'uuraa namaati jedhan. Kana irratti haala akkasii uumuun seeraan, amantiin, aadaadhaanis kan hin deeggaramne jechuun ibsaniiru. Hawaasni Oromoo fi jiraattonni naannoo sanaa maatii Umar jajjabeessuu fi cinaa dhaabbachuun barbaachisaa ta'uu hubachiisanii dhugaan jiru ifa bahuu qaba, kabajni namaas eeggamuu qaba jedhan. Gochi akkasii irra deddeebiin ona shirkaa keessatti qaamolee mootummaan waan raawwatameef balaaleffannaa jabaadhaan uummanni sagalee isaanii dhageessisuutti jiru. Godina Baalee Bahaa aanaa Laga Hidhaa ganda Angooyyee keessatti uummanni rakkoo bishaan dhugaatiin dheebuu hamaa keessa jiraachuu himachaa jiru. Jiraattonni naannichaa akka jedhanitti madda bishaan qulqulluu dhabuun jireenya isaanii guyyaa guyyaan rakkisaa taasiseera. Uummanni bishaan argachuuf fageenya dheeraa deemuuf dirqamu. Iddoowwan muraasa bishaan itti argatanitti immoo namaa fi beelladoonni walitti makamuun irratti wal dhiibaa fayyadamu. Yeroo baay'ee bishaan xiqqoo argame kana irrattiyyuu walfalmiin ni mul'ata. Haadholiin daa'immanii fi maanguddoonni sa'aatii dheeraa hiriira dhaabbatanii bishaan waraabbatu. Jiraattonni akka ibsanitti bishaan isa argameyyuu beellada waliin waan fayyadamnuuf qulqullina hin qabu jedhan. Kunis fayyaa hawaasaaf sodaachisaa ta'uu isaa ibsaniiru. Dhibeen bishaaniin daddarbu akka babal'atu sodaa guddaatu jira. Rakkoon bishaanii kun beelladoota irrattis dhiibbaa hamaa geessisaa jira. Horiin dheebuun laafaa dhufuu fi oomishni isaanii hir'achuun himameera. Kun immoo galii fi jireenya maatii baadiyyaa irratti miidhaa guddaa fiduu irratti argama. Rakkoo kana hiikuuf qaamni dhimmi ilaallatu hanga ammaatti homaa hin jenne kan jedhan jiraattonni rakkoon bishaan dhugiitii aanaa Laga Hidhaa ganda Angooyyee keessatti mul'atu kun dhimma hatattamaa furmaata barbaadu ta'uu jiraattonni cimsanii dubbatu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma. Waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatooma. Hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.